Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa babbadaan jira yoonaallee ammanan hojjedha seeraan isiniin jechaa jira viidiyoo sirrii hojjechaa hin jiru isin jedhetuma kan hin hojjedhuudha. Haa ta'u ramadan akkamii ayyaanni akkamii ana bira bareeda tokko waaqayyoon haa ulfaatu. Viidiyoo tokko yeroo darbinan hojjedha toon jedhu lammataa viidiyoo sana hojjetanii viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu. Viidiyoo kanarratti waa'ee jireenya keenyaa waa'ee maalummaa keenya gisee baay'ee dubbachaan ture. Yeroo baay'ee yoo kuftan namni lafarraa isiniin kaasu isa jedhu irratti dubbachaan ture. Dhugaa dubbachuu fi amma namoota tokko galaa jira namoota tokko jechuudha. Warra kaan immoo ammallee ganaa baqa duudadha jechuudha fuuldura isaaniitti jechoonni kuni mucayyoo sammuun tuqamee mucaa harkistee deemtu sana namoonni baay'ee miidiyaa harkisaa jiru. Mucayyoo bittaa jiraati duraan araba turte garuu erga galtee jedhamee ture garuu achumatti tuqamtee galte jedhanii yeroo galtutti haati duutee. Yeroo galtutti birriin hergame obboleessi jalaa fixee utuma sanaan jirtu haariidhaan otoo jirtu yaa ulfooftee mucaa kana deesse ji'a lammattaatti baate jechuudha. Haala baate amma jettu kanatti abbaan jira obboleessi jira namichi kaleetti siqes jiran duune warri saas jira warri abbaa manaashis jiru jechuudha. Isheen erga goodaa baatee baqa barqixi namni sammuun tuqamee namnis nama qabee hin danda'u namnis nama hidhee hin danda'u namnis nama gargaaree hin danda'u haa ta'u garuu garaan haadhoo garaan haadhaa garaan abbaa nama hin danda'u ture. Isaan garuu akkuma jirutti gadi dhiisanaan egaa baatee kun goodaa akkatti deemaa jirtu baay'ee nama argaa jiru. Mucaa harkiftee deemti mucaadhaan yoo uffata kennan hinaati nuffistu ofii namatti sixxuu nama baay'ee fancitti jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaa lammaffaa viidiyoo sana duriitti godhaanu irratti hojjedha jedhee ka'ee immoo mucaa harkistee ishiin deemtu akkuma ishiitti tarkaanfachiisti mucaa waggaa lama dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Waraabessi harkaa nyaate jechuudha kaleessa immoo. Mucaa ishii isa xinnaa sana waraabessi harkaa nyaate mataa qofatu argame mataa sana eenyutu fudhate abbaa mucaa jechuudha warra amaachisan. Erga viidiyoon poosti ta'ee argame fudhatanii ittiin iddirii nyaachuun hin jira miti fudhatanii warri ishii immoo ergasii mul'atan jechuudha. Abbaanii haatiin duutee haadha manaa ishii lammataa fuudhee faana walii galuu didan jedhanii barqee sammuun tuqame akkamitti nama faana waliin galti fayyaadhaa nama faana waliin galtan isiniin jechaa ture. Ani mee ijaan dubbachaa ture fayyaadhaa nama asii faana bineensa malee waan ta'eef waliin galtan nama asii faana fayyaa taataniitu jechuudha. Maaliif kan inni hojjetu negeetiif kan inni dubbatu negeetiifi kan lapheensaa ulfaataa gurraacha yaanni sammuusaa xiqqoo wayiiti baqa ati immoo kaleessallee asii deemtu immoo namoota bilchaataan warra biyya guddate deemtee waan amma tokko dhufteef akka sanaa bartee jirta waan ta'eef deebitee akka duraatti immoo namoota faana walii galuu hin dandeessu jechuudha. So maalin isiniin jechuu barbaade yeroo hundumaa isinitti miira. Yoo ofii keessanii of qabdanii iddoo ofiin gooni abadan ilashiin kun kan boruu jettanii jabeessanii hin qabanne Itoophiyaa keessa galtanii shamarreen araba qammaste biyya arabaa deemte akkas rakkattee deebite tokkicha daandii keerraa gorte maraatte taanaan kufte taanaan si dhukkube taanaan nagaatti. Ishiin kunillee achumattuu tuqamte jedhamte miti fayyaadhuma dhuftanii otoo asitti yaada
yeroo galta waan baay'eetu sin quunnamaa yeroo baay'ee sin tanaasa'a birriin baduun jira akka yaaddanii dhuftanii miti maatii sin jalaa du'ellee dhoksanii sin eeguu danda'u akka yaaddanii dhuftanii miti inni wajjin jiraadhattanillee waa baay'ee godhee sin eeguu danda'a haalli hundi waan rukutaa yoo ta'e wishettu jechuudha. Bishii hojjettan namuu garagalee sin laaluun jiru. Namni tokko sanaaf of jajjabeessuuf maal isin barbaachisa? Birriin hin jiru waan tokko hin jiraanne yoo iddootti boqattu hin jiraanne goodattaaf ta'a jechuudha. Sanaafi maal gochuu qabdu? Yeroo hunduma yoo wanti tokko ta'e jettee of qopheessuu qabda bakka. Yoo wanti tokko ta'e kun isaaf isa jedhama. Fayyaa keetu yoo waan godhanne nol keewwanne yoo daftee dhuftee iddoo hin qabanne gaa'ela hin qabanne yoo sanaa haadhaaf maraatu sanas raatu sanas taatu hin qabanne isin nama goodati. Ishiinuu amma jijjiiramaa jirti isiniin jedhe. Haati duratti amma fedhe warri kaanoo namatti jijjiirame namatti jijjiiramtu jedhu. Kanaaf jireenya keessan baay'isaa ta'udha. Dhugaa waaqayyo qallaali keessa kootti dhaga'amu ana dhiifama naa godhaati. Ganaame achi jirtu miti garuu samee borutti galtuun beektu na jechisiisa ana na jechisiisaanii garuu galeeme maqaan noormaalii Itoophiyaa keessa jiraachaa jira miti garuu amma achi jirtanii tumtuu wanti baay'een isitti dhuguma isinitti fakkaatu waan ta'eef naazansiisu. Isaan kun amma boroo galan. Isaan kummeen jedha dhugaa waaqayyo miidiyaa baay'ee fa'ii ijoollee dubara shamarran ququufte tokko fa'ii naan argu yeroo galtebe kan ishee eeggatu fala baay'eedha. Kan ishee eeggatu bidda baay'eedha. Qaa baay'eedha. Quban qabdu. Gaafa galte tin maaliif sammuun si tokko xaxxaruu hin danda'u? Sanuu yeroo kanatti yeroo naaree nan deebi'a yeroo jettuutti hin danda'amu. Kuno mucayyoon tokko asuma jechuudha. Dhugaa waaqayyo waggaa lama yaalaa jirti. Waggaa lama jechuudha. Ammarraan dhufnee fi booddee waan biraa hojjechuu jammarte jechuudha. Kanaaf adaraa keessan amma danda'ametti sammuu over of gochuudha yookiin of balleessuudha yookiin yaada sanatti waan sana of kennuudhaan deemina. Barkit nama gochisiisu wanti qabadhu wanti isin gochisiisa garuu ittiin deebitan tokkicha deemnan kun akkatti babbaddu akkatti isin jibbanan. Mucayyoon kun haadha malee abbaan jira. Obboleessi jira. Warra abbaa manaa ishii sun jiru abbaan manaa jira. Nama ishii hidhee ilmoollee harkaa fuudhee guddisu dhabee kun otoo harkiftee deemtu waraabessa harkaa nyaata jechuudha. Ati obor duwwaa keetu iyyuu. Kanaaf anna gaddisiisa yeroo tokko amma fa'ii xiqqoo shinatti ulfaate allis ijoollee keenya baay'ee qoraa jira. Isumaanuu galanii biyyi silaa dhiisi waa'ee maatii waa'ee maalii akkan taanetti nama qoruu baqa yeroo sana baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf isin jabeessaa of qabuu yaala. Jabeessaa jireenya keessan dhaabuu yaala. Jabeessaa ani boruu yoo suni dhufe sanan ta'a. Yookaaniif irraan tarkaanfadha akkasitti jedhaa ofii karoorsaa deema. Tarii yoo na mudate jechaa deema. Tasa yoo isinitti ta'e sammuu nama tuqa dhugaan isiniin jedhaa jechuudha. Tasa yoo isinitti ta'e jechuudha. Kanaaf of qusachaa iddoo ofii laachaa waan ergitan tokkollee parsantii amma ta'ee dhugaattiin yoo maatitti ergitan parsantii amma ta'ee moolkaa. Yoo inni kun boruun jiru jedhame bar sanaan socho'uu dandeessa. Sanaan amma ta'e iddoo qabachuu dandeessa jechuudha. Muluu iddoof hin kennina. Qallaalii nama qoru muluu iddoof kennu. Qallaalii jechuudha. Waan baay'eetu mee jira taarikiini. Dhugaan isiniin jedha. Kaleessa obboleettii koota obboleessa koota haadha kooti jettanii amantanii abbaa koota jettanii mana ittiin bittan maqaa isaatiin har'a isin kaaduu danda'a. Argitaniirtu mucayyoo
buttaa jiraa sana cayyoo musliima sana jechuudha. Amma boochi argitaniirtu abbaan kaadee jechuudha. Booda garuu deebisee firallee malee. Namoonni itti murteessinaan nama gaarii of biraa qabdi. Akka hoonillee bakka isaa jettee lafa kennitee fi amma tokko appirisheet goote jajjabeessitee turte. Haa ta'u innis booda gaabbee akka amantii isaatitti laficha sana deebise. Garuu dura boochetti waggaa tokko ol. Yookiin ji'a jaha ol jechuudha. Kan akkasii kan nama qaadu meeqa jira? Obboleettiin, abbaan manatti naa biteettee maqaa isaa dhiisee boroo galtee waan irraa fudhattuuf innaa akkasuma obboleettii isaatiin bita. Obboleessa isaatiin bita. Haadha isaatiin bita. Abbaan manaa kee isaati biti jettee. Yeroo sana maal goota? As dhuftee immoo bakka si kaada. Normaal fuulli isaa isuma. Gan si kaada maal fedda? Ganaa gabbarta jechuudha. Waan keetiif ganaa gabbarta. Inuma mee banne, inuma mee nutti dabees waan ta'e dhugaa waaqa. Dabqa keenya akkamatti qunxuree mee nama dabarsee kennas dhugaa waaqa. Kanaaf kan akkanaatu jira. Kuni kan dhufuuf of qusachuu dhabuurraa. Kaleessa yoona haadha kanaa waan ta'e erguun ishiin oolu. Haati akka duutetti mullee dhiisuu danda'u. Birricha ishiin zim jettee haadha seetee erguu dandeessi. Yookiin immoo addumatti mameeyyuu waan hundumaatti hin cuccubsiiftee rakkina qaa hundumaa. Isaaf immoo obboleessa kooteetti ergitee innaa galtu birriin badee. Haatiin jirtu guyyaa tokkotti boqachuu hin dandeessu. Gola kalee haadha keessee deemtee har'a haadha biddeenatu taa'ee heegee nama laalame. Kanaaf isa duraan achitti surumaa tuqamteerra dhufteettuu yabaasaa tuqamte. Kanaaf of eeggannoo guddaa godha adaraa keessanii isiniin jedha dhugaa waaqayyo biyyi lafaan lama hin jiru lamatti hin jiraattanii jabeessatee of eeggaa dhugaa waaqayyo isiniin jedha jabeessatee of eeggaa. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole share godhaa ijoollee biraatiif yaada jedhee yaada gaariidha nama tokkoof gaafii waan ta'utu jiraachuu danda'a. Kanaaf share godhaa. Channel ko faaras warri taatan immoo sina subscribe godhaa jechuun jaaladha. Viidiyoo isin dheerassuuti. Bye.